Namni sooressas ta'e hiyyeessas ta'e achi fiigee irra qircadhee maal jedhee sangaa qalee hoolaa qalee akka humna isaaniitti waan itti fakkaatu gochuu danda'a. Borga nama garuu funyaan qabatee gata. Kottu waan tokko sitti himaati. Ayyaana saduu agarasiin sirra jira. Waan irraa kan hammataaf hin dhukkubsu. Waan irraa argamtu kanaaf ayyaana maaliif jira hin jedhin ayyaanni jira. Ameen jedhu. Yeroo hundumaa ganama gaafa kaatu shaarraa barraara ayyaana jira hin jedhu. Guyyaa gaafa lafa hojii keetiin xuraaraa laabaa shaarraa ayyaana jira hin jedhu. Galgala waan nyaattu yoo dhabdellee duddaan ciiftee raadhaa baara ayyaana jira. Iyyiti ayyaanni nama jira. Nama ayyaana irra jiru yeroo hundumaa ayyaana qabu. Isheen irraa kuni tokko ajjeemnee tokko immoo dhalata. Normaal. Tokko dhalata bakka bara 2014tti baga dabarte namni 2013 baga deemte asin deebisin baga deemte wayyo awwaal biyyootti deebisin 2013 namni deebi'ee argu jira. Du'e monduun asin deebisin. Yeroo hunduma namni guyyaa ayyaana waldaa dhaqu kiristaana sirriidha. Baay'ee biyya keenyatti kiristaana sadan dhabaatu gaafa ayyaana dhaqa. Tokko dhaqa waggaatti. Magaalaatti immoo waan hin arge maa inni gaafa ayyaanaa kan dhaqu warruma silamee jedhudha. Dadhabduun achiin hin baatu. Maaliif isinitti fakka lafa lafee oolti. Waggaa tokko waa argiti fakka. Kanaaf jechi kun akkas jedha. Akka jedhu amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti maal qabu? Nagaa qabu. Ayyaana jechuun nagaadha. Nama biyya biraadhaa dhufee buraayyuu taa'ee taphaasaacha'utti baay'een kolfaan. Makiinaa ati ittiin dhufte nagaa nagahuu isaa yoo turuudha. Makiinaan tunu ittiin dhufne iyyuu as gahuu isaa. Ammi gattaa'eera. Mistiruu ayyaani waggaa waan ga'eefitu waggaa keessa riduun taane ayyaanni bara baraa waan sirra jiruuf har'a keessa. Amma waggaatti tokko qaba Oromoon kun ayyaana irreechaa qabni. Akka Oromootti akka sabaatti jechuudha. Ani maal tokko tun nama guddaa ta'e nan haasa'a. Yoo na ajjeesanis taatan qaba jechuudha. Amma garuu turuun barbaada xinnoo. Amma irreechi akka koota akka itti ilaalu qabaan. Ayyaanni sun ayyaana Waaqayyo Oromoof dhaabe ture. Ayyaanni irreechaa horma fuudhanii kan itti maqaa moggaasanidha. Ayyaanni irreechaa waaqa bishaan kana uumtanii bishaanuma kan harkaan qaqqabatanii bishi sokkuudha malee mistira kan biraa hin qabu ture. Isa dunni durii. Ayyaana tokkittii qabuunitu Oromoon kun. Ayyaana tokkittii qabuunitu bishaanitti gayyaa. Tokko gaaratti ol ba'a, tokko bishaanitti gabbaa. Gaafa bokkaan caamtee hongee rukutamtu wal fudhatee jaarsi gaaratti ba'a. Nuuroobii. Ituu isaan achi jiranii bokkaan rooba. Dhageessanii beektulee yaada. Ituu isaan iddoo kadhannaa jiraniitu bokkaan sila badeemaa horiin dhumteetu rooba. Kan abboota keenya irra dhagaa turreetu. Waan dubbachuu barbaade tokko takka jedhe. Ayyaana jechuun yeroo hundumaa Kiristoos Yesuus nagaa qabaachanii jiraachuu jechuudha. Kanaaf akkas jedhe. Nuti amantiidhaan qajeelota taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna. Ayyaana tokko kun. Karaa isaa ayyaana isa amma mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneerra.
ayyaana samma maal godhaa mi'eeffachaa jirru isa amma nyaataa jirru kana isa amma itti jiraachaa jirru kana isa amma itti fayyadamaa jirru kana kan dhandhamachuu dandeenya nuuni karaa isaatiin itti immoo waaqayyotti dhiyaachuu dandeenya. Waaqayyotti namni yeroo hundumaa dhiyaatu yeroo hundaa ayyaana keessatti. Namni yeroo hundumaa waaqayyotti dhiyaatu. Tokko tokko gaafa biizii mataatanii waan hundumtuu bita galu zimmadhaa kadhannaa kadhadhaa. Bifi kun keessan kun illee qayyaramee qaba. Akka nama ayyaanaa galee faarfadhu hin godhu. Ayyaanni yeroo hundumaa ayyaanicha keessa jiraachuudhaan malee waggaa ga'uudhaan miti. Isa sadaffaa fi isa dhumaa. Abdii ulfina waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himanne. Biyyi lafaa waan himattu hin qabdu. Ayyaana qabattee waan haasoftus hin qabdu. Ayyaanni eenyuun duwwaadhaan kennama Kiristoos Iyyasuus duwwaadhaan kennama. Kanaaf iyyuu ayyaana qabna ayyaana isini jechuu kan isaan hin dandeenye maali ayyaana isaan irratti ayyaaneffamu waan hin qabneef. Waan tokkoon isinitti gaafa ayyaana jedhamu nyaannee quufnee maal duwwaa yaadana ollaa eenyu jira. Maaltu jira mana akkam jaratti ijoolleen si mana gibbii kana keessa kireeffattee turkamee yoo jenne turuu ayyaannis waan tokko naasa ayyaanichi sirraa jiraatu maleessa kunis kana booda anatu guddisee siin jedhe. Amen. Kasi guddisee samiti ada ajeru jedhati. Nina masih berarti bu ayyaanichi sirraa sigaani. Ayyaani dhufuunsa goggaa dhufuunsa turu baay'ee bareeda. Assignmentii namatti kennu dhufti. Yeroo baay'ee xinnoomu wanta inni raanfame tokko jira. Namatu buna wal waama. Na akif buna waami namoota jedhan. Kitta dhinitti kolfe armee koot maalitti waama hin jedhe. Argeera kakan biyya. Dhaqee bunuma danfisee waama maal ijoollee yaana waggaatiin ni coqorsa kana kan godhan gosanii deemaqi waame dhan. Kottaa buna dhugaa jedhan beemfaa hin jedhe. Organ. Kota berapa bayar ini? Namni nafne reserve. Gak apa nih? Bulan 2. Bulan 2 aja. Ini malta hati-hati makan saya. Mijo le bunang garanu gede kan udah tera. Waktu kau mal, untu mana kayak jeradi. Itu tak simpen ayah ni mana kayak gado. Ayyaanni dhufu kana dhukkubsata. Kunoo abaluunfaa sangaa akkasii bitatanii abaluunfaa hoolaa akkasii dhukkubuma yaabbaa nagaa habitatan kaa. Maan bitachuu dhabeetu hin taane maa bitatanidha wantichi. Haa nyaatan barakkan isaanii. Siifis hin dhufa. Waan hin taane waan baay'ee namatti fiddee dhufte ayyaanni. Hoolaa mana jalatti ilaalee gaafa namni. Ini kulo dah ya, busanya kakak itu ya. Obi bom bisa dengan nama hati makas. Dulu fatam bitan no anta ne malgo na duni. Waldara duddu batei. Isu bitane. Jolle waya harara bitatati. Anta oke nan be ka maka. Magi kakak bereda wayang kenjeda. Bote enggak di saya angkot juga jual bakata bakante. Karena nyu harap patian oke lanjut. Udah nuna ya nak gede nerang dalam tu aja. Kenapa? Bari tokko darbee bari tokko gaafa dhufu namni hawwiidhaan du'a minyuuti isa jedhan
مالو كسيسي فوا باركم بركة كسيسي فتا وبركة كسيسي فتا وجد ميزج واليرجع باركم لما أقول أسدي سكيرا باركم لما أقول أفور حالك كنا يتوجرتو كنا شان ستين نبي كنا ما كنا واني كنا شوفر باري سيرتي مايرا undang yaron jadu mati saka sheyom kafalat coba des kafalat tu malo sih jelanjut kata kafalat orang kafalat tu nende yevin jelar barat ufdei hoji barbacha biasa ramalo rambeci salafi tijur tu sih meja curi deh hoji tikabat tu sih tak udi deh kumala makun abu kan akan tane pemangkaran kumila makun ashan itikayaram dedu setika kayaram mama gitu aku bakal saat ini abalun harga dega apa nih doa itu kayak lama gitu. Aku bakal sama nak kerja saat harga dega apa aku malah aku asal figa doa. Atau angke kisah fatal. Ama aku malah aku urut dia amma saat itu badai jual. Aku malah aku asal ini garu atau betul kayak kecil. Akka kan aku malah aku asal di kan dabar red aku malah aku dabar ramite. Aku malah aku asal itu kayak ramne dabar. Barikum baroji itu. Baramul lajut, baramil kainat. Gavan ni iwa jiru masana kesa tiap banar ke mata si kofa. Aku malam aku na furis fit tema. Aku malam aku na sharis tu face ti or game. Ini sa chitti siru kuda dun tane. Aku malam aku na furis morra kesa korte tu. Sakasna na usana kasna ni si te tu. Makaya susi taera. Wali wangari wali ni kami jetta ni si. Sifat makaya susi sifat aku. Mencoba konkret agar hanya Maryami kana yaroda wagota kana roba inda ke ita tayajila wanda ke sawam bari ku kullesit hojin ke mani njede normali tayajila fitne birot wanda da yo bari makana sisresa ku kullesa karamella fabrikan muhijjed karamella marawolait akasi mindan ke megana ibadorbat eshi ayyana guyansa wagga isa dufu malo jechu barbadan karamella magono jedda ismana jedda ega makaya susin karamella kana timbuftonye yon sikara dena mantai nani nana mana wakai ko sedaga nana mana silu nana mana akka tinaga tu berbada jirai pasteri sari di zaiti tinaga itinnak arkarake sidudu mana makul alama wagaduf itikayaram tena makul alama kadartedu lafati jirtu dubne zilalla sidu galate fata sajal kaba sidayra makaya susini je irram fannetu waganga gafa waganga u pasterina da wale ko tu saganta hadda wa jirara namicha bam fabrika suni hindawi mucala mani shagalte hindu kubsate gabdo so mi su meto plake sa na ko kupisi ko na saka be kupisi hamina ma wede bakat kibriti fute ti chalate kibriti nim bai sa bin isa sa wale be ko kabal kibriti matu makaya so jada ma kibriti punya itu ke sera gawal jadu ishedu wabrar hamina ma bakat gabdo bakat tuli mazu bakate na pernah bagate jada gawal ko ila le udah sani la le shedu wabrar malin ta hara aku bicara deh, ay kufte nane kebriti fide, warga kami mengalih kafir jenna indar ba, nama tidak ba, ya pada rumah nama sana sakas goda, karena sebakatnya nane, sino yos tidak ber, nane malah tundu deh, ane moyon deh, rakku malah kabano iya saat itu sore saat itu, saat itu bukan sila jolek ke, akasi kalau misalnya protes. Kibriti कैसा करे Jesus? Wag
وقاساتي كافا وفاني وما وانا فكروا كذا اللي بتكبو في ما برد أبد إنجلي باسريرا أبا مرارا أنا ما كم لما أقول عشان تكيرم ذكر دلتو